Nagaan waaqayyoo isiniif haa ta'u akkam jirtu fayyaa keessanii inni nagaanuu kenne waaqayyoo eebbifamu. Egaan ergaa waaqayyoo keessa koo kaa'ee qabadhee isinii dhiyaadheera. Isa booda ergan jecha kana isinii baase jecha gabaabaa isinii baase booda yeroo itti dhuga ba'umsa ciccima waaqayyoo itti dubbatee ija keessan duratti itti dubbatee onlaayinii irratti tamsaasa kallattii feesbuukii irratti yeroo tajaajilu jechuudha. Namoota utuu isin beektanii itti dubbatee waaqayyoon immoo dhuga ba'umsaaf dhiyeessetu jira. Galanni waaqayyoof haa ta'u maqaan gooftaa eebbifamu inni nu gargaare egaa bara baraan waaqayyo ajajamu. Waaqayyo ergaa bara 2013 naa laateera. Bara mo'ichaati kan jedhu faarsaa 20 lakkoofsa 6 dhaabatee jechuudha. Faarsaa Daawit boqonnaa 20 lakkoofsa 6 dhaabatee ergaa kana qabadhee dhiyaadheera. Ergaa kanaan immoo namoota baay'eef kadhadhee saasittuu dhuga ba'umsa baay'ee namni dhiyaateera. Kanaaf addunyaa kanarra iddoo eessaa jiraattanii yuutuubiin kan daawwattan waaqayyo gooftaan maccaa akka yeroo mo'ichaa isinii godhu akka haalli dubbatu miti waa'ee keenya akka qilleensi dubbatu miti akka nuyi ofii keenya dubbannu iyyuu miti waaqayyo wanta ajaa'ibsiisaa jireenya keessan irratti akka godhu daqiiqaa muraasan isinii kadhadha. Dhuga ba'umsa booda daqiiqaa muraasa kana gidduutti waaqa seenaa namoota baay'ee jijjiira. Dhuga ba'umsaaf immoo deebitanii dhuftu wanta ta'eef egaan sagalee waaqayyoo keessa keessanitti jajachaa afuroo waaqayyoo akka yuutuubii irratti akkuma viidiyoon argitaniin waaqayyoon fuula waaqayyootti dhiyaadha amantiidhaan ameen jedha fudhadha ergaa kana. Maal jedha Iskeel keessatti harki waaqayyoo anarra dhufee anis afuuraan fuudhameen gara dachee lafeen keessa guuteen naqee achi keessa na deddeebisee na ilaalchisee yaa mucaa namaa kun foon godhachuu hin danda'anaan jedheennaan ani immoo situ beekan jedheeni. Ani immoo situ beeka gaafan jedhu amma itti dubbadhu foonan itti uffisanaan jedhee ittan dubbadhee. Baay'ee kan nama ajaa'ibu qilleensa golee afurii ka'e. Akka nuyi beennutti qilleensi haafa malee uuba malee lubbuu baateen deemu. Qilleensi gaafa ka'u garuu jiraataa ta'e. Waaqayyo gooftaan maccaa bara 2013 kanatti qilleensa xiyyaanne keessa hojii siif hojjetu. Raafama xiyyaanne kana dura raafama kan nuyi beennu oduu kan nuyi beennu abalus jalaa du'eera. Abalus jalaa dhukkubeera. Nama beekamaa abaluutu du'e. Kanat akkas ta'e miti waaqayyo seenicha akka jijjiiru natti beera. Maal ta'a isinitti fakkaate bara dhufutti qabadha hundi keessan. Addunyaa irraa kan teessee kan ilaaltan qabadha. Bara dhufutti maal ta'a? Naasuun akkuma kana dura naatanittu itti fufee naama. Garuu naasichi garaagara. Naasuus hin naatan garaagara. Kana dura baluu du'eera. Maatiin kee dhukkubfateera. Kun ta'eera. Hojiirra akkas taateetta. Dhukkuba akkasii dhufe. Kanaan naanamni. Amma garuu waaqayyo wanta xiyyaanne hojjetee si naasisa. Wanta tineegne waan gaarii hojjetee si naasisa. Isan siif kadhadhaa na wajjin amantiidhaan na wajjin kadhadhu. Kanaaf yuutuubii kana sabiskiraayib godhaa. Sheer godhaa daddabarsaa maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin mana na dhagaa jiru kana lafa na dhagaa jiru orra na dhagaa jiru maatii na dhagaa akka jiru kanaaf yeroon ittaanu yeroo galataa ta'u maqaa Yesuus Kiristoosiin dhuga ba'umsi amma dhugaa ba'amu kana waaqayyo tokkoon keessaniif ji'a tokkoffaa kaase fulbaana akka Itoophiyaatti fulbaana kaase akka kan faranjiitti ji'a 9ffaa kaase waaqayyo gooftaan maccaa mana tokkoon keessanii galataan mana tokkoon keessanii galataan banama. Arrabni tokkoon keessanii galataan banama. Keessi garaa keessanii galataan banama. Maqaa Yesuusiin isiniif haa ta'u. Eebbifamaa. Kanaaf dhuga ba'umsa waaqayyo namoota kanaaf godhee obboleettii yeroo darbiyaan kadhadhee beektu kadhadheeraaf obboleettii kanaaf waaqayyo dinqii hojjeteera. Kana qofa miti. Namooti baay'een natti bilbilaa jiru. Garuu yuutuubii kana irratti daqiiqaa muraasan upload isinii gochuu waan barbaadeef dheeressuu hin barbaanne. Kanaafanii gabaabaadhuma dhuga ba'umsa gabaabsee godha malee dhuga ba'umsa baay'ee jira. Isin immoo waaqayyoon galateeffachaa kan ittaan immoo ana jechaa fuula waaqayyo duratti dhiyaadhaa. Dhuga ba'umsa kana olii wajjin nageenya waaqayyoo mana tokkoon keessatti dhuga ba'umsa kana godha. Nagaan waaqayyo. Dhiifama. Nagaan waaqayyo isiniif haa ta'u nama waaqayyo ani maqaan koo Adaanuu Tasfaayin jedhama kan hin jiraadhu biyya Harawaa keessa biyya Bahariin jedhamtu jiraadha. Ji'a 3 ol balballee hojii qabee ture hojii dhabee baay'ee rakkisaadha ulfaataa ture wanti isaa
gooftaa galatu erga sinaaf kadhattanii balballi hojii naaf baname kunoora guyyaa lammataa kootti hojjechaa jira. Waaqayyo gooftaa galatu waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisu naaf eebbifama. Asirra dhaabadheen isinii kadhadha. Maqaa gooftaa Iyesuus Kiristoosiin balballi kamiyyuu kan gaayidaa ta'u, kan dhala godhachuu ta'u, kan biyya adda addaa deemuu ta'u, balballi kamiyyuu maqaa Iyesuus Kiristoosiin isin dura haa banamu. Balballi kamiyyuu dura keessanii haa banamu. Yeroon ittaanu yeroo galataa ta'u. Kitaaba qulqulluu keessaa balbala amala lama qabantu jira. Tokko kan Phexros ofiin banamu. Inni lammaffaa immoo kan Saamsoon buqqa'uu gaafata. Lachuun isaaniiyyuu kitaaba qulqulluu keessatti banamaniiru. Lachuun isaayyuu dura keetiin banamu. Inni dideessa rakkisaa tures inni itti garraamiidha jettus wal duukaa maqaa Waaqayyoon akkasii banamuuf sii kadhadheera. Amaniiti ameen jedhi fudhadhu. Mana keef galanni ta'eera. Jireenya keef galanni ta'eera. Balballi xiyyaanne banameera. Maqaa Yesuusiin sii ta'eera. Ameen jedhi fudhadhu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Amma immoo dhuga ba'umsa lammaffaa dhaggeeffannee isarrattis yeroo muraasan isinii kadhadha. Inni guddaan kadhata dheeraa miti amantiitu hojjeta. Nagaa Waaqayyo. Dhiifama. Gidduutti na jalaa citaa. Nagaa Waaqayyo isiniif haa ta'u raajii akkam jirtu. Nagaa Waaqayyo isiniif haa ta'u raajii akkam jirtu fayyaa keessanii bakka jirtaniif haala jirtan keessa isiniif haa ta'u akkam jirtu fayyaa keessanii galata Waaqayyo ani nagaa koodha. Ani surraan jedhama Jijjigaarraan isinii bilbila dhugaa ba'aa jira. Yeroo darbe kana dubbattanii turte Waaqayyo karaa keessan dubbatee ture. Anis wanta ta'e tokko tokko dhugaa ba'een ture. Amma immoo Waaqayyo dinqii hojjetee deebitee dhugaa baataa wanta akkasiin taanaan jettee turtanii. Kunoo ammas kunoo deebi'eetan dhufee dhugaadha Waaqayyo dinqii hojjetee. Kanaan dura mucaa waggaa 8 fi naafatii ture gadi bu'uu hin dandeenye karaa keessa Waaqayyo hiikee mucicha nama sirrii ta'ee dur nama gabbaasee fincaa nama minaan afaan kaa'aa amma wanti hundumaa danda'ee jira. Ergasii immoo deebitee dhugaa baataa xonqaayin akkasii naannoo keessa hin baabura wayii jira naan jettanii turtanii yeroo darbee yeroo isin jettan sanatti immoo saayitii isaa eeggatee baabura dudduuba naan jettanii turtanii akkuma isin jettanii Waaqayyo dhuguma dubbatee baabura dudduubaa namichi xonqaayin tokko hin du'e baay'ee biyya ajaa'ibsiifatee isa duwwaas miti immoo guyyaa tokko immoo zayitii qabadhaa karadhaa isiniin karadhaa irratti nuun jettanii zayitii qabannee utuu kadhachaa jirru dubartiin waggaa 17 fi gadameessee cufame yookiin dhala argachuu hin dandeenye tokko zayitii kana isin irratti kadhattan gaafa nuyi obaalnu amma mucaan garaatti hafee tokko wayii ta'eera. Waaqayyo baay'ee karaa keessan dinqii gurguddaa nuuf hojjete biyyi keenya baay'ee ajaa'ibsiifannaarra jira. Dhuguma isin baay'ee Waaqa sun duugaa jira. Isa duwwaayyuu miidhamman mucaan tokko duudee kan jiru gurra isaa duudaadha. Zayitii kana fuunee gurra isaatti qaqqabnee itti nannee dibne. Zayitiin kun isa booda mucaan kun fayyee jechuudha bakka mucaan kun fayyee amma nagee Waaqayyo sun duukaa baay'ee miraakiliin hojjeta dhuguma isin duukaa jira Waaqayyo baay'ee wanta dhiifama isiniin jedhu immoo bakka hojiin jira na obsisiisuu dideennananii kana isiniif himannoo ta'e iddoo hojiin jira dhiifama guddaanaaf godha caacaata dhagaamaa jiru kanaaf dhiifama guddaanaaf godha raajii kun isiniin jedha boqonnaa na dhowweennananii dhugaa isinii ba'e kanaaf Waaqayyo baay'ee isin duukaa jira jajjabaadhaa amma bakka hojii waan hin jiruuf hanga gabaabsee waa baay'eetu jira guyyaa biraallee deebi'ee akka dhugaa ba'u keessa koo naaf dachiisaa Waaqayyo isin eebbisu raajii kolfadhaa. Gooftaan Yesuus Kiristoos eebbifamu. Gooftaan Yesuus Kiristoos ajajamu. Waaqayyo dinqiidha. Waaqayyo ajaa'iba. Ina amantu taanaan amma daqiiqaa muraasa daqiiqaa lama isiniin kadhadha. Waaqayyo seenaa keessan hin jijjiira. Maqaa Kiristoos Yesuusiin amma namni na hordofaa jirtan kun yoo barbaadan bishaan qabadhaa. Yoo barbaadan immoo zayitii yoo qabaattis gaariidha. Yoo dhabdan immoo harka keessan natti qabaa. Maqaa Yesuusiin obboleettii koo irratti obboleessa koo maatii hiikaman kana keessatti kan ta'e maatii kana kan hiike harki Waaqayyo sanaa hiiku. Maqaa Yesuus Kiristoosiin yeroo kanaa kaasee mana tokko tokkoon keessanitti waan taaraan akka ta'u yeroon itti aanu saniifis yeroo galataa akka ta'u babboomeera. Maqaa Yesuusiin hiikama. Diinagdeen keessan hiikama. Gaayilli keessan hiikama. Barumsi keessan hiikama. Maqaa Yesuus Kiristoosiin gadameessi keessan hidhamee kan jiru hiikamu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Carraan keessan qabamee kan jiru ammaa booda kan hiikame haa ta'u. Ammaa booda kan hiikame haa ta'u. Ammaa booda kan hiikame haa ta'u. Maqaa Kiristoos Yesuus nama Naazreetiin yeroon kun yeroo galataan barri 2013 bara mo'ichaati.
utuu diinni ilaalu wanti nuyi dhageenyu faalli nuyi keessa jiru attam ulfaataaf waan faallessa yoo ta'e illee utuu waaqarraa utuun kadhachaa jiru guyyaa 9 guutuu utuun kadhachaa jiru waaqarraa dhaga'e na obsisiisuu dideen uummata kootti gabbee dubbachaa jiru. Haalli dhagaa jiru sirrii miti garuu waaqayyo gidduu gala. Garuu waaqayyo mo'icha fida. Garuu waaqayyo galata fida. Garuu waaqayyo ijoollee isaaf injifannoo fida. Maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin guyyaa har'aati jalqabe warri na hordofaa jirtan kun mana tokko tokkoon keessanii keessatti galati haa ta'u mo'ichi haa ta'u warri mana obboleettii kootiif wanti mana obboleettii kootiif obboleessa kootiitti ta'e mana tokko tokkoon keessanitti immoo karaa isin barbaaddanii dachaa isiniif haa ta'u maqaa Yesuus Kiristoosiin har'aa kaasee tokko tokkoon keessaniif waan haaraan ta'eera maqaa Kiristoos Yesuusiin. Ameen.